sirboota baddaalee garaagaraa kan of keessatti qabatee albama isheerratti ibsa kennu akkasumas immoo eebba sadaasa murteejaa to'annaarra jechuudha. Asumatti tokkummaa eebba isaa wal qabsiisee haasaa irratti taasisuuf asitti argamne akka waliigalaa dhugaa dubbachuuf dubartii jabduu dubartii cimtuu akka taatee gamana sun barbaada. Sababni isaas waa wayii albama guutuu hojjetanii dhiyeessuuti sirba tokko immoo tiraakii tokko isaa waliin dalaganii uummata keenya biratti gahuudhaaf dhamaatii dabarsinu kan immoo bu'aa ba'ii isaa hundi keenya iyyuu sirriitti beekna. Isheen immoo responsibilitii jireenya wajjin wal qabatee qabdu hundamtuu anaaf kaa akka dursaatti guutuu kanaan dura dubartii cimtuu albama guutuu kaddoon illee jirti. Garuu anillee ibsa kennuudhaaf kan hin argame yeroo jalqabaati isheedha. Kanaaf akkamitti waan hunda bu'aa ba'ii cimaa albama jechuun waan guddaadha, waan cimaadha. Sana tiraakii 13 dubartii taatee jechuudha. Baay'ee ulfaata ilmoo guddisuu baay'ee ulfaata. Kanaaf kan ammoo mootii jechuudha sadarkaa kanaa qophii guddaa kana asitti wal bira ga'uun keenya cimina ishee yookaan immoo jabduu ta'uu ishee mul'isa waan ta'eef kanaaf galanni ishee guddaadha jechuu barbaada. Baga cimtee baay'ee nuufillee dhaga'umsa guddaa ta'a jechuudha. Amma sadarkaa kanaan dubartiin immoo cimtee gaafa mul'attu dhaga'umsa guddaa ta'a, baay'ee namatti tola waan ta'eef eebba kanarratti immoo torban har'aa hoteela Tokkummaa Miitti waan ta'eef hundi keenya xiqqoo wal jajjabeessuu irratti wal cinaa dhaabbachuu irratti rakkoo guddaa qabna. Kan ifaan ifatti dubbannu hundi keenya wal beekna waan ta'eef kanaaf isa kanarratti immoo wal jajjabeessuudhaaf eebba san irratti argamne eebba san booda immoo albama san bituudhaanis sheer fooloo sabskiraayib gochuudhaan dirqama albamni sun sadarkaa guddaadhaan ilaalame albama bareedaa albama guddaa waan ta'eef jechuudha. Eebba san itti asirratti